akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'eetu jedheera. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend yookaan Global Affairs jedhamu irratti afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenyan chapter 4 gara dhumaarradha kan jiru. Chapter 4 paartii isa dhumaa laalla. Paartii kan jalatti jechuudha. Tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan Oliyaal Baratichi jedhame walitti Finfinneetti School of Law hamma dhumaatti akka afaan argatan isinaaf feera. Miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaattidha jechuudha kan jedhu. Chapter 4 egaa goolabuudhaaf paartii isa dhumaa paartii isa liggaffaa irra geenye jirra jechuudha. Asirratti kan laallu regionalization, globalization and the state dha jechuudha. Waan kana sadanidha kan laallu. Egaan regionalization yookaan qaxanaawii naannoo akka jechuuti. Globalization immoo fi statein isaan kun reenjiin isaanii yookaan iskooppiin isaanii state irra asii achi irra chaa deemani. Nagaan isiniif baay'atu akkam laaf jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa iddoo jirtatti kutaawwan biyyaa jirtan keessatti nagaan isiniif baay'atu jedheera. Obboleessi keessan Oliyaal Baratichi nagaa koodha waaqayyoof galanna ta'u. Tuutoriyaaliin koorsii Global Trend yookaan Global Affairs jedhamu irratti afaan Oromoon isiniif kennama akkuma itti fufettidha kan jiru. Chapter 4 gara dhumaarra geenyee jirra kabajamoo keenya. Chapter 4 isa dhumaa paartii isa liggaffaa kanaan kan wajjin laallu waa'ee regionalization, globalization and the state topic jedhudha jechuudha. Hamma dhumaatti akka afaan taatan isin affeera. Miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Kallattumaan gara tuutoriyaalitti. Regionalization, globalization and the state. Egaa konseptii sareen kanadha kan laallu jechuudha. Basawee warri kun iskooppiin isaaniitiin addaddummaa qabu. Fakkeenyaaf statein xiqqoodha as keessatti konseptii xiqqoodha. Regionalization immoo guddaadha sanarra state irra. Globalization immoo bal'aadha jechuudha. Konseptii baay'ee bal'aadha. Jechuunis iskooppiidhaan bal'aadha jechuudha. Biyyoota addunyaa hunda kan keessatti qabatu waan ta'eef. Statein immoo unitiidha takka waan taate. Regionalization immoo komponentii globalizationiiti waan ta'eef. Egaa bringing the focus of regionalization, nationalization and the possible role of nation state into the equation created the following possible linkages jechuudha. Forsiiwwan yookaan humnoota nationalism yookaan jireenya sabboonummaa jechuudha. Biyya yookaan saba ofii qofa jaallachuu fi possible role of nation states gahee biyyootaa jechuudha akka unitiitti gahee biyyootaa kanaa yommuu walitti finnu liinkeejii yookaan hidhamiinsa walitti hidhamiinsa armaan gadii kana arganna. Liinkeejiiwwan armaan gadii kana arganna jechuudha. Inni jalqabaa nation state oppose globalization. Divergent trendidha kun. Kana jechuun maal jechuudha nation states biyyoonni yookaan unitiin jechuudha globalizationii ni mormu. Divergent trend. Globalizationii oppose godhu dura dhaabatu. Nation stateini tokko tokko ni ilaalla hordofa. Inni lammaffaan linkeejiin lammaffaan nationalism and the formation of new states are encouraged by the force of globalization. Kun immoo convergent trendidha. Kana jechuun sabboonummaa fi formation of new states biyyoonni haaraan uumamuun isaanii encouraged by force of globalization. Globalizationiidhaan jajjabeeffamaniiti. Kana jechuun globalizationiin uumamuu sabboonummaatii fi uumamuu biyyoota haaraatiif sababadha jechuudha. Yookaan encourage godhanii jajjabeessaa jechuudha nationalismii fi formation of new state kuni convergent trendi. Linkeejii sadaffaan nation state opposed to the force of globalization. Nation stateini nationalization, regionalization. Nation state yookaan biyyoonni force regionalization kana yookaan humna global regionalization kana maal godhu ni mormuu oppose godhu. Kun divergent trendidha jechuudha. Ammas divergent trend toward regionalizationidha garuu. Maaliif lamatu jira asitti globalizationis ni morma asitti immoo regionalization ni morma. Nationalism kan biraan immoo nationalism and the nation states
yookaan formation of new state jechuudha can be strengthened through regionalization. Kun immoo convergent trend toward regionalization jechuun sabboonummaa fi nation state biyyoonni uumamuun biyyoota haaraa maaliin jabeeffama? Regionalizationidhaan naannoo uumuudhaan jajjabeeffama yookaan cimaa. Kun convergent trend jechuudha. Convergent trend toward what? Toward regionalization. Any linkage shanaffaan the regionalization coexist with nationalism and with globalization overlapping trend kun immoo regionalization fi nationalism yookaan sabboonummaan waliin jiraatu coexist godhu waliin jiraatu wal qabatanii jiraatu maal wajjin globalization wajjin jiraatu regionalization fi nationalization yookaan nationalism yookaan sabboonummaan jechuudha. Kun overlapping trendidha. Inni jahaffaan linkage jahaffaan nation states mediate between trends of regionalization and globalization. Kunis overlapping trendidha. Biyyoonni mediate jechuun gidduu kan deemu jechuudha. Mediate biyyoonni maaliif maal gidduu warra deemanidha. Regionalization fi globalization gidduu trendiiwwan kana gidduu kan deemudha. Kan deemanidha biyyoonni. Deemsa kana gidduu kan deemanidha akka jaarsummaatti jechuudha. Nation statein. Linkage torbaffaan zirziriidhaan ilaalla isin jedheera waan ta'eef na hordofaa tokko tokkoon ilaalla bal'isnaan jechuudha. Nation state oppose globalization through regionalization. Kun immoo divergent trend jennan ammasi. Nation state yookaan biyyoonni globalizationii karaa kan mormu karaa regionalizationii globalizationii dura dhaabatu yookaan mormu falmu kan jedhudha. Tokko tokkoon ilaalaa nafaana tura amma seessayyoo akkana duraan deemu. Linkeejii jalqabaati kan laallu dura. Linkeejii jalqabaati kan laallu. Nation state and nationalism as rival process of globalization. Rival process jechuun warra wal morman jechuudha. Taqanaa kaanye akka inni taqanaa kaanye yookaan warra wal morman lamaanidha. Maaliif maaltu nation state kan biyyi fi nationalism yookaan sabboonummaa jechuudha. Process yookaan deemsa globalization keessatti rivalidha. Warra wal falmanidha. Warra wal mormanidha. Akkamitti process of disintegration jechuun caccaasuun eedda fragmentation akkuma kan hurreessu caccabsu autarky immoo beektanii self sufficiency jechuudha. Autarky jechuun of danda'u economic self sufficiency economic independence jechuudha. Localization lookaalii yookaan naannoo ofii qofa irratti maal gochuudha xiyyeeffachuu. Diverge from the overall trend of globalization. Eessarraa kan inni diverge godhu. Diverge jechuun adda bahu jechuudha. Fottoquu yookaan adda bahu. Eessaa yookaan immoo maalirraa ka'a jechuudha. Warri kuni globalization irraa ka'u. Warri kamtu disintegrationin adda caccabuu fragmentationii fi autarky warri jennuun kun. Localizationii warri jennuun kuni bu'aa globalizationiiti jechuudha walumaa galatti. Kanaaf nation state fi nationalismiin rival process of globalization globalizationidhaaf maalidha jechuudha. Globalizationidhaan walii diinaa jechuudha gabaabumatti yookaan taqanaa qaanyidha jechuudha globalizationii fi warri kun nation state fi nationalism jechuudha. For instance fakkeenya fudhattanii ilaaltani the blossoming of statehood may be response to the homogenization force of globalization jedha holistiin jechuudha keessuma. Blossoming jechuun successful jechuudha. Lalisuu jechuudha. Maaltu lalisuun statehoodin lalisuun ishee yookaan biyyi lalisuun ishee biyyi babal'achuun ishee jechuudha. Formation of state babal'achuun ishee response maaliiti jedha. Homogenization force of globalization. Homogenization jechuun tokko gochuu jechuudha. Homogenization force of globalization. Globalization egaa hojjaan isaa tokko homogenizationidha yookaan one village mandara takka uumu wala fakkeessuudha inni globalization hojjaan isaa kanadha. Kanaaf biyyoonni baay'een kan uumaman force sababii kanaafi sababii maalitiif sababii
globalizationin addunyaa tokko gochuudhaaf fiiguuf jecha biyyoonni immoo uumamanii yookaan dagaaganii guddatanii successful ta'anii lalisanii globalization dura dhaabatu jechuudha. Akka kanatti holistiin akka sanatti ibsa. The persistent or resurgence of global market, resurgence yommuu jennu revival gochuu haara'uu jechuudha yookaan rising again ol ka'uun, persistence yommuu jennu immoo gaa itti fufuu jechuudha. Kan duraan ture sun dhaabbatee itti fufuun, kan duraan ture dhaabbatee itti fufuun yookaan resurgence haara'uun naashinaalizimii jechuudha. Naashinaalizimiin yookaan sabboonummaan duraan ture suni itti fufuunsaa yookaan haara'uunsaa as response to the alienation force of the global market. Alienation jechuun egaa adda baasuudhaan yookaan immoo irraa adda ba'u jechuudha. Global market irra gabaa addunyaa kanarra adda ba'u. Akkasuma by relocating or bolstering legitimacy and loyalty at the national or even a subnational level. Sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu danda'a. Sadarkaa subnational, sadarkaa gadi naannoo fa'aa biyya san keessa naannoo tokko sadarkaa sanatti direct contradiction to the transnational or supranational logic of economic globalization. Warri kunniin hundi isaaniitti maal jechuudha? Contradictionii maaliiti jechuudha? Globalizationiiti. Transnational or supranational logic of globalization jechuudha. Kanadha linkeejiin jalqaba. Linkeejii lammaffaani nation state as rival force of regionalization. Biyya jechuudha. Isa kana maal jenne jira? Nation state regional convergent trend jechuudha. Convergent trendidha. Walitti firoomsa agaazin. Karaa kam sorry nation state and nationalism as rival process of globalization. Biyyoonnii fi nation state biyyoonnii fi sabboonummaan jechuudha deemsa globalizationiitiif yemmuu rivalii ta'an yookaan yemmuu dorgomaa ta'an jechuudha. Process of sorry laalleerra ni kana isa kana laalleerra ishee kana immoo laalla amma immoo globalization as force of nationalism and the formation of new states. Globalization akka maalitti biyyoonni haaraan akka uumamaniif globalizationiin sababadha. Akkasuma nationalismiin akka uumamuuf sabboonummaan akka uumamuuf globalizationiin sababadha kan jedhu. Kun immoo maalidha? As keessaa ka tokkotti firoomsaa jechuudha. Tokkotti firoomsaa as keessaa. Firoomsaadha. Sorry. Through process of technological dissemination, idhaan dissemination jechuun faca'uu jechuudha. Faffaca'uu teknooloojiitiin globalization akkasuma globalizationiitiin jechuudha. Babal'achuu globalizationiitiin may it actually promote nationalism. Nationalismii jajjabeessaa. And the formation of new states. Biyyoonni haaraan akka uumaman jajjabeessaa. Hence globalization and nationalism may converge jechuudha. Kanaaf globalizationiif nationalismiin maaliidha? Converge wal godhu. Tokko tokko jajjabeessaa akka jechuuti. Through new karaa kam? Karaa haaraa, karaa global ta'e jechuudha. Revolution of rising expectations. Rising expectations jechuudha wanti eegdu tokko ol ka'a jechuudha. Which encourage states to cope with and to manage the force of globalization. Kun immoo biyya maal akka maal gootu jajjabeessa yookaan encourage godha. Cope with and to manage the force of globalization. Force globalization kana wajjin akka cope gootu. Fi akka to'achuu dandeessu akka manage gochuu dandeessu dandeessisa biyya encourage godha. Rising expectation jechuudha. Waan caalu waan gaarii eeggattee jechuudha. Biyyi globalization keessa waan buufadha waan argadha jettee expect waan gootuuf jechuudha. Here lies
an interesting paradox. Paradox jechuun maal jechuudha? Faallaa wanta baramaa ta'e tokko jechuudha. Waan normaalii ta'e tokko jirani faallaa wanta sanaa paradox jedhama. Interesting paradoxii kan ta'e tokko also force of globalization seem to yookaan immoo faallaawwan baramaa ta'e tokko jechuudha. Humni globalizationii yookaan globalization forcein maal fakkaata? Akka waan state sovereignty undermine godhu yookaan gadi buusu akkas fakkaatati seem to undermine state sovereignty. Birmadummaa biyyaa akka waan miidhuu yookaan gadi buusu fakkaata. Technological change may also improve the material condition for the enhancement or resurgence of nationalistic trends. Akkasaa fakkaatu malee technological change yookaan jijjiiramni meeshaalee technology maal improve gochuu danda'u yookaan fooyyessuu danda'u material condition for the enhancement haala jechuudha. Haala jireenya nationalistic resurgence of nationalistic yookaan immoo ni fooyyessu jechuudha. Improve ni godhu jechuudha. Resurgence akka revive akka ta'u yookaan akka haara'uuf nationalistic yookaan sabboonummaan jechuudha. Akka haara'uuf improve godhu enhance godhu ni jajjabeessu jechuudha. Thus globalization creates new strategy and the roles for the nation state jedha Dresner keessumaa jechuudha barreeffama isaa keessatti. Kanaafuu globalizationiin strategy yookaan tarsiimoo akkamiidha jedha. Tarsiimoo biyya nation state jajjabeessuudha akka uumamaniif akkasuma nationalismii yookaan sabboonummaa jajjabeessuudha jedha. Inni sadaffaan nation state as rival force of regionalization. Biyyoonni jechuudha maal wajjin wal dorgomu asitti immoo regionalizationii wajjin rival force. Nation state may oppose forces of regionalization akka linkeejii kanaatti immoo nation state yookaan biyyoonni humna regionalizationii maal godhu oppose godhanii falmu dura dhaabatudha miti. That attempt to transcend the power aangoo transcend godha yookaan garamitti dabarsa jechuudha. The power of the state aangoo mootummaa yookaan aangoo biyyaa jechuudha gara supra directionitti supranational directionitti yookaan immoo dhaabbileen hin jiru mini border yookaan daangaa biyyaarraa darbanii warri socho'an garasitti transcend ta'a jechuudha. Poweriin garasitti transfer ta'a shift ta'a jechuudha. By setting limits and the constraint on to the development of regional identity and supranational institution jechuudha. Akkama gochuudhaan constraintii kaasuudhaan set gochuudhaan akkasuma limitationii kaa'uudhaan jechuudha. Daangessuudhaan development of regional identity and the supranational institution jaarmiyaalee waan kanarratti constraintiiwwan yookaan daangaa limitii adda addaa uumuudhaan jechuudha. Set gochuudhaan jechuun yookaan immoo teechisuudhaan sirreessuudhaan adjust gochuudhaan jechuudha. Thus, state will regard regional and sub-regional integration framework through the prism of international organization with a limited mandate in terms of intervention. Egaani karaa kanaani biyyoonni with regard regional and sub-regional integration jechuudha. Karaa kam framework yookaan immoo karaa kam baafatu integration jechuudha. Prism international organization akka international organization faana deemuu danda'utti akkasuma limited mandate illee qabu yookaan aangoo murtaadha kan isaan qabani interventionist gidduu galuu keessatti akkasuma domestic jurisdictionii keessatti akkasuma sovereignty isaanii exercise godhuu keessatti kun egaa regionalizationiitu biyyarraa mandeetii guddaa qabaa jechuu barbaadameetu kanaaf biyyii fi regionalizationiin rivaaliidha. Walii isaanii walii isaanii wal mormu yookaan immoo rivaaliidha walii isaaniitiif jechuudha. Kan biraani regionalism as force of nationalism and the nation state jechuudha. Regionalismiin nationalismii fi nation state jajjabeessa. Force godha. As mentioned above akkuma walitti gara jalqabarra kaasne regionalization in given region
may result from mercantilist or nationalistic tendency. Regionalization tokko mercantilistic yookaan nationalistic ta'uu danda'a. Mercantilistic tokkuma jarri kun mercantilistic or nationalistic jechuun harki mootummaa baay'ee keessa kan galan ikonomii biyyaa keessa yommuu ilaalaa turre. Of the member states that the framework of regional integration as means to pool and increase their national power resources jechuudha. Resource isaanii qaban yookaan qabeenya qaban sana akka pool godhan yookaan akka ittiin hojjetan akka hojiirra oolchan jechuudha inni and increase their national power resource qaban sana akka dabalan jechuudha gargaara. Regionalization akka jechuuti force godhaadhaga. In this sense karaa kanaani the logic of the new regionalism is new regionalism ni fi old regionalism ilaalli ture it's not very different from the old regionalism. Security alliance old regionalism fi regionalism egaa irra deebisuun baraachisu yeroo darbe ilaalleerra karaa kana adda baasuun very different ni danda'ama jechuudha. Adda addadha. Not very different baay'ee adda adda miti jechuudha. In both cases old regionalism is there, new regionalism jechuudha. In both cases the goal is isaa yookaan maalidha galmi isaa ijoon maalidha to guarantee the block miti block yookaan regionii sana guarantee members greater security yookaan nageenya maal gochuudha membarii warra miseensa ta'aniif nageenya isaanii eeguufiidha mini in their international relation in context of increasing vulnerability of either to the world economy or global security keessatti vulnerable ta'uu danda'u yookaan saaxilamoo ta'uu danda'u. Saaxilamummaa isaanii kana eeguudha jechuudha. International economy international system kana keessatti saaxilamummaa isaanii yookaan vulnerability isaanii eeguudha. Wanti ijoo waan ta'eef jechuudha regionalismii keessatti. Kanaaf regionalismiin nationalismii fi nation state maal godhaa ni jajjabeessanii gargaaraadha. Kan biraan coexistence between regionalism, nationalism and globalization. Jarri sadan kun waliin jiraatu kan jedhu. Coexist wajjin jiraatu wajjin itti fufu. Maal? Regionalization, regionalism, nationalism fi globalization jechuudha. In this case we have neither convergence or divergence but rather coexistence jechuudha. Karaa kanaan egaa convergences miti divergences miti. Maalidha? Coexistent waliin jiraatu jechuudha. The three processes are taking place simultaneously. Sadan isaanii iyyuu simultaneously yookaan battalatti waliin jechuudha kan isaan deeman yookaan jiraatan. That there might be parallel process of globalization and the continuing trend of fragmentation and disintegration. Parallel processitu jira jechuudha. Kanaafu globalization fi fragmentation yookaan adda caccabuu fi disintegration yookaan adda baba'uu jechuudha. Integrate gochuu dhaabu. Kuni parallelii deema. Historically fakkeenyaa fi seenaa keessatti political fragmentation often manifested by the quest for national self-determination miti. Political fragmentationiin kan adda bahuun jechuudha biyyi tokko biyya kaanirraa kan naannoo tokkorraa adda cabuun often karaa kamidha? Quest for national self-determination yookaan mirga ofiin murteeffachuu gaaffii kanaati jechuudha. Gaaffii achirraa ka'edhamini ofiin murteeffachuu hin dandeenyaadhaani foxxoquu jechuudha. Keewwata meeqa heera biyya keenyaa keessatti mirga ofiin murteeffachuu keewwata 39 fakkeenyaaf jechuudha. And the creation of new state has been trained with as much significance as the parallel force of economic globalization. Parallelii jarri kuniidhu. As dabarra baay'ee nuffisiisaadha wanti isaa. Dhumaan jiru. Nation state as mediator between regionalism and globalization kan biraan immoo linkage biraa. Nation state yookaan biyyoonni akka mediatoriitti akka giddu deemtutti jechuudha. Giddu deemtuu eenyu
regionalismii fi globalizationii gidduu. States are active player in the world arena. Naannoo addunyaa kanaa keessatti biyyoonni active player yookaan taphattoota ijoodha. Egaa akkuma beeknu. And the policy are probably the single most important determinant of the scope and the direction of both regionalization and the globalization jechuudha. Kanaaf jecha poolisiin isaanii yookaan imaammanni isaanii probably jechuudha most important determinant jechuun murteessaadha jechuudha. Of the scope jechuun hammamitti scope ilaalleera direction maal kan jedhu. Scopein isaanii eessaatti kan jedhu bal'inni extentiin jechuudha. And the direction of both regionalization and globalization. Globalization keessattis ta'e regionalization keessatti scopein jechuudha directioniin isaa kan murteessu egaa imaammata minire poolisii. Kanaaf biyyi immoo poolisii baafti, biyya national poolisii baafti. Kanaafidha araarsituudha giddu deemtuudha kan jenneef jechuudha. Biyyi regionalization uumuus ta'e globalization keessatti biyyi giddu deemtuudha. The stronger the state biyya moo jabaachaa deem the more capable they are in coping with the intricacies of economic, political, social, technological and cultural dimension of globalization kana wajji wal qabachuu cope gochuu keessatti crisis warra akka dhimmoota dinagdee ta'uu siyaasaa, social, hawaasaa, technology maal cultural dimension kana keessatti biyyi jabaachaa dhufti jechuudha. Capable ta'aa dhufti, humna horachaa dhufti jechuudha. Conversely biyyi tokko yommuu laaftuu taatu maaltu uumama? The more penetrated or exposed to the vulnerability of the world economy and the temptation of shallow world culture and ideology jechuudha. Ni liqinfamti jechuudha. Maaliini yoo dadhabduu taate biyyi tokko penetrated or exposed taatis ni saaxilamti jechuudha. World economy yookaan dinagdee addunyaa kanaaf ni saaxilamti ni liqinfamtis jechuudha. Yoo yartuu taate jechuudha. Well, nation state opposing globalization through regionalization kan biraan ishee dhumaadha. Nation statein yookaan biyyi globalizationis globalizationii karaa kam globalizationii mormiti karaa regionalismii. Kana jechuun biyyoonni regionalismii kan isaan uummataniif globalizationii dura dhaabachuu fi globalizationii mormuufi kan jedhudha. Linkagein inni dhumarratti ilaallu kun jechuudha. Nationalism and globalization are linked dialectically dha jedhu. Dialectical jechuun just contextually akka jechuuti. Dialectically linkagein yookaan hidhanni isaanii jedhu. Nationalism sabboonummaa globalization jechuudha. Globalization does not imply necessarily the erosion of the nation state authority. Maal jedhu globalization does not imply necessarily the erosion yookaan haqamuu aangoo birmadummaa biyyaa wajjii waliin qabatudha. Hin ibsudha. Maal ibsare? But rather needed change in state strategy. Jijjiiramuu tarsiimoo biyyaati. And redirection of state energies. Energy yookaan humni biyya kana humni biyya tokko akka redirect akka kallattii tokkotti akka geeddaramuudha. Conversely faallaa kana state strategy and state action can determine the future direction of globalization. State strategy tarsiimoon biyyaa fi state action gochi biyyaa jechuudha. Future direction yookaan biyyi tokko fuulduratti garamitti akka deemtu kallattii globalizationii kana state actionii fi jechuun globalizationii garamitti fuulduratti maal akka fakkaatu eessaasitti akka deemu murteessuu ni dandeessiidha biyyi. Karaa kam? Karaa tarsiimoo fi gochoota isheetiin. Kanaafidha karaa regionalismii globalizationii mormitii kan jennuufi. On possible option open for state to cope with globalization by enhancing process of regionalization. Kanaaf egaa biyyi tokko oopshinii yookaan filannoon ishiin qabdu globalizationii wajjin cope gochuuf globalizationii faana deemuuf enhancing process of regionalization.
regionalizationii jajjabeessuudhaan regionalizationii uumuudhaani such as the creation of free trade areas free trade area yookaan karaa daldalaa bilisaa maal gochuudhaan hundeessuudhaan uumuudhaan create gochuudhaan that recreate double and contradictory logic of economic relation kana jechuun economic relation liberaalii kan ta'e liberaaliin intra regional level protectionism or mercantilism ammoo toward other rival region or blocks jechuudha maa jechuudha kuni liberaaliidha intra regional levelitti yookaan naannoo sana keessatti daldalli bilisa ta'ee adeemsifama fakkeenyaaf ECOWAS salphaasni afur fakkeenyaaf biyyoonni gaanfa Afrikaa kuni reejinii uumutuu ta'e naannoo gaanfa Afrikaa kanatti intra-regional levelidha miti naannoo gaanfa Afrikaa kanatti daldalli bilisaan adeemsifama miseensota gidduutti meembarii gidduutti jechuudha liberaaliidha yookaan free tradeidha jechuudha garuu protectionist or mercantilist toward other rival region blookiin biraas hin jira fakkeenyaaf bilookii warra European Union fudhadhaa fakkeenyaaf bilookii tokkodha isaaniif garuu karaan kuni naannoo gaanfa Afrikaa kanarratti bilisa miti jechuudha mercantilist yookaan protectionist poolisiitu isaan ittisa isaan immoo rivalii warra ta'an yookaan immoo warra faallaa ta'an garee biraatiif cufaa garee ofiitiif banaa jechuudha gabaabumatti isin galeerani miseensa isaaniitiif cufaa banaa yookaan liberaalii firii godhu warra rivalaalii isaanii warra morkattoota isaaniitti immoo ni cufu jechuun immoo protectionist poolisii yookaan mercantilist poolisii fayyadamu guutumaan guututti illee cufuu dhiisuu danda'u garuu warra kanaaf eegumsa guddaa godhama walumaa galatti tuutoriyaaliin keenya chapter 4 irratti kunoo xumurameera asirratti jechuudha kana fakkaata ture chapter 5 dhaan wal argina chapter 5 dhaan walitti deebina major issues in contemporary world addunyaa ammaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an chapter 5 jalatti ilaalla san booda koorsii global trend yookaan global affairs kana xumurra jechuudha oliyaar baratichaan ture University Finfinnee School of Law irraa tuutoriyaalii faan miidiyaa barnootaarra miidiyaa barnootaatiif haaraa warra ta'an subscribe gochuudhaan viidiyoo kana immoo like comment share gochuudhaan miidiyaa barnootaa jajjabeessaadha baay'een sin jaaladha baay'een siniif yaada baay'een sin yaada nagaanaaf ta'a lafa jirtanitti shaaloom